السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في خبجمتوتا في جالتمتوتا أم عالم بقى جراتان isinin jecha isinirraa bubbuleetiin jira tuttureetiin jira kanaafuugaa arra gaa salaamtumaan isin gaafachuudhaaf as bahee waa'ee aaneetii fi gaa waa'ee iddoo jaraa nutilleen itti fuunaa maal jennee haasoyne kana gaa fuudhallee akkuma isin agartan dhiifnee jirra. Kanaaf gaa hordoftoonni ummu aalim jirra jirtu baga jiraattan ramadaan illeen dhufee ramadaana khayrii ramadaana rizqii kana giyaan olneeyxan isin yaa godhuu warreen gartee haadhaa fi abbaan keessan jiran illeen umrii isin haa dheereysu warreen gartee haadhaa fi abbaan keenya hin jirreelleen rabbiin gartee jannataan nu haa qadaniisu hundi keenyaahu maalii fi anilleen haadhatoo ni jirti rabbi umrii naaf haa dheereysu abbaan koo akramee rabbiin jannataan naaf haa qadaniisu isin jaa. Kanaaf obboleeyyan kiyya baatii araaramaati baatiin kadu'eefillee rahmata kadhatanii kajiruufillee rahmata kadhatanii kanaaf inshaallah warreen haadhaaf abbaan keessan akramillee rabbi jannataan haa qadaniisu warreen akkasuma jiranillee rabbi umrii isiniif haa dheeressu fayyaa bareedduu umrii dheertuu jaalalaa fi gammachuu rabbi isiniif haa kennuun jaa inshaallah gaa ramadaanni dhufee boolumaanuu baga gartee rabbiin asiin nu geen isiniin jaa asiin nu ga'uudhaaf galanni kan rabbiiti inshaallah. Kanaaf gaabbileeyyan kiyya warreen gaa qophii ramadaanaa godhaa jirtanilleen qophii bareedduu rabbi isiniif haa godhu warreen biyya arabaa jirru qophii wayituu hin qabnu nuti qophiin teenya gaa arabaatu qophii nurra godhata nadaafaa fi maal gaa hundi keenyaa ni beekna waan ta'eef dhiirallee haa ta'u dhalaallee haa ta'u nadaafuma daleena waan biraa hin daleenu. Kanaaf gaabbileeyyan keenya nadaafaa nurraa qophii godhatanii warreen biyya qabani kanaaf ramadaana nadaafaa isaaniitiin ramadaana dura dabarsina nuti inshaallah gaa rabbi khayrii haa godhu hundaa'u alhamdulillah tanumaa'u gartee rabbiin baga fayyaa nuu kennee tanumaa'u keessaa'uu nun dhabinii akkaan keessaa'uu yoo nu dhabe akka malee dhagaa tana keessaa'uu rabbiin nun dhabinii jenna inshaallah rabbiin gartee nutilleen rizqii fi gartee gammachuudhaan ramadaana kana gartee jaalalaan ramadaana jaalalaa ka rizqii ka fayyaadha ka gartee ahlii fi ollaan hundi gartee waliin gammachuu fi jaalalaan gartee dabarsu gartee rabbiin gartee nurraa qeebalee inshaallah jenna dhufee wal jalagee kanaafiin hangana qabadee isinis ba'e kanaaf gaa kanumaan goolabna inshaallah. gaa amma gara sagantaa biraatichi dabarraa kanaaf gaabbileeyyan kiyya inshaallah khayrii rabbi haa godhu akkasuma mee laaleetiin anilleen warra qilleetii fi qillee laalee walii araarsaa walitti hin araaramne naan jedhani manatti waan deebi'eeti garuu walitti hin araaramne naan jettee jaartiin itti bilbilaan akkanaaf naaf qilleen garuu deebi'ee jira. Naaf inni kurfaakaan majlisa taa'aa hangamanaan taa'aa kurfaa hirriibaatiin naan jette walitti hin araaramne naan jette masruufallee naan finne maaliif kotturraa naa fuudhii naan jette masruufa naan finne kotturraa naa fuudhii naan jette inshaallah masruufallee meerraa hin fuudhaaf inshaallah. Kanaaf gaabbileeyyan kiyya warra filleetiin qabadhee dhufe meegaa waan inni nuun ju'u yaa fideef moo masruufa hin finnee fi deebi'i maal ta'uuf ala sanuu hanga sanuu taa'ee egaa deebiin mas mana gale maaliif mana isii bira dhiisee jaarsuma jaartii araarfata na'am gaa yoo isin itti balleessite isinis ni araarfatti isin itti hin balleessine isaa itti balleesse akkamitti waa'ee gololchaa dubbatte jechuu irratti walii aaranii kanaaf gaa obboleeyyan kiyya mee waan kana hunda iddoo gattaa'eetiin iddoo fixaa achumaan isinilleen nu hordoftan jeetii yaada inshaallah. Kanaaf
ما إسان الليل هذا نمو على الرجل أما جزية أنا نمو دلقة فيها جزية سان دلقة الرجلا إن شاء الله خير ما في النجا ولو ما نهرب لا نهرب فانا سنين جا وان يصير اكتبودا أنتو قولوا ترى نفني يعني رأنا نفني جارتي رأنا نفني نم تقرأ نفني وندخل الراو خن نجاب بوربي أقوله إن شاء الله خنابقى وتفتوت عن تجارة تقية أسمان نأفل كان سنين يعني اللي نأفل كان عادي فمن أبكودا أفوينا لله وخند خيسبت سنين جيتين جرا أمان تنا دي فما سومن ندفع دي فما روبسا إن شاء الله خناب قوايا خليتي في جارتي اللي دو بتاعتي وانا سانتان هنگا خنا قانوني فتاجيتنا دي إبرة ربيتي إن شاء الله خنا رب خيري أقولوا مي نهر دفعة هنگا قرتي إسان دولة في المكتي مي نهر دفعة سجلتي يلي بمرة رجي فتن جيتي نبدي سنة مرة لقيت جدا في الرقابة إن شاء الله أزلتي كومنتينا بالرئيسة كومنتي تيسن لاريتين وانين دلقان سنينجا كومنتي تيسن راهن وهندو قدا خناف غا هنگا فيديو براك أبني إسني دچانوتي نجا الناجرات دان سنينجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.